eega seentee namni islaamummaa seene abbaan isii ilaala warroota ganda isii ilaala hin jibbaniin qullatti hafte sanirraa meeshaa qullaa dhagalaa jirti. Biyya ofii ammootiin nama itti galtu silaa namni haadha ofiitti gala abbaa ofiitti gala. Abbatu birrii achitti ergee Addis Ababatti mucayyoon tiyya qullaa galaa jirti jedhee uffisa. Mucayyoon tun abbas hin qabdu, haadhas hin qabdu, firas hin qabdu, numa qabdi garuu warra muslimaa. Haa ta'u ganamte eega ganamte meeshaa qullaa galaa jirti booyaa jirti wanni si boochisu hin jiru gali. Itoophiyaatti gali. Addis Ababatti bu'i. Yoo meeshaan si bira gahe na bira hin geenne jedhi Mubaarakitti himi. Addis Ababatti bu'i. Kanaa miti jalaa gubbaa uffattee warqii uffatta warqii. Illee waan tokko haa dubbatamu mucayyoon na bira geette haa jettu Mubaarak Musammaatti hin geenne taanaan karaan itti deemamu ni jira. Alaa kulli haala gasaa lamaa qofa mucayyoon sa'aatii hin qabdu. Sanirraa wanni garaa nama nyaatu ani gisee sadii mana kana deebi'e. Islaamummaa seente. Islaamummaa yaa qiyaamaa rabbi isin haa gaafatu. Nama kana ammoo nu takataatala karaa keessaatiinis ta'e asis ta'e haytu tun ol haa baatu. Mucayyoo galee Addis Ababatti. Achitti haa bitamuuf. Warri fiilmii nu dalagu ammoo rabbi fiilmii isin irratti haa dalagu. Warri fiilmii dalagan rabbi fiilmii isin irratti haa dalagu. Mucayyoo galee. Birriin tun ammoo jalaa gubbaa uffattee jalaa gubbaa meeshaan itti bitamee Addis Ababa warra qullaa hin galtu mucayyoon isinii rabbiitiin sanuu kiristaanarraa islaama taatee maqaa kennaafuu hin tolu. Wallaahi namni hin badhaasa namni ammoo jalaa gubbaa uffisa. Mucayyoo gali amma booda haasawa dhaaba. Mubaarak Musammaa asii achi dawwalu dhiisa. Wallaahi birrii 10,000 wallaahi wabillahi nan ergaa fi obboleetti hin qabna nama ni qabna. Jamaali qabatanu miti maallaqa kana. Dhiisii siin jedhe mucayyoon haasaltu. Nama kana ammoo borga namarraa yoo karaa keessatti dubbisuu baatee si dawwaluu baatee kinoo meeshaa ana galchaa birrii kisaaraa isaatiin galcha kisaaraa isaatiin meeshaa yoo galchuu baate asirran nuu baasii nuu himi. Wanni fiilmiin nurra dalagamuu fi warri maqaan sheekutaa baduuf illee hin jiru. Kana dhibbatti amma ittan amana. Akka mucayyoon ammoo meeshaa ufii meeshaa isii bitattee akka galtu garuu dubbi garaa nama nyaata. Nuti warra asirra teettu haga sa'a lamaa muluu fiilmii miti fiilmiif asirra hin teenne nu nama guddaadha. Laakiin ammoo maqaan muslimummaa fi maqaan ammoo sheekummaa illee eeggamuudha qaba. Nuti irdii haga yoomii nyaatamna. Ta'uudhaan qabu namni viidiyoo nurra dalaganillee viidiyoo rabbi isin irratti haa dalagu. Akkasuma jennaa ammaaf mucayyoo gali wanta kan dubbatiin Addis Ababatti meeshaa jalaa gubbaa. Maqaa sheekaalee salbisa Sheekh Roobee maqaa islaamummaa salbisan maqaa sheekaa salbisan maqaa gosaallee salbisan dhugaa jirtuun isin hima. Salbisanii amma dhiisaa kaa salbisanii alaa kulli haal wallaahi wabillaahi namni isin argitan kun karaa keessaatiin kisaaraa isaatiin meeshaa sanoo hin galchin idimelikkiidhaa isaa miti gostillee gara maratti dubbiin dheerataa deemti. Garuu Mubaarak Musammaa hanga magribaa eegi suuraa isaallee kaasi. Hanga magribaa bichaa qofa eegi. Silkii sirratti haa dawwaluun kadhatiin ittiin dawwaliin. Kadhaan hin barbaachisu. Kaasina sheekaan gosallee ni maqaan illa abbaa torbaatitti illee an Oromoodha sheeka. Suuraalleen kaasin Mubaarak Musammaa rakkoon takka hin jiru. Ittiin dalagadhu yaa obboleessa kiyya hojii keessaniimi. Maafi mushkila sheekota. Shirri wayiillee hin jiru jedha. Ani keessan beekan lakkoosaa keessan na ergaati isinii bilbilaa. Daarayti illee shirri wayiitu hin jiru sheeka. Isin waan hin taane dogongorinaa duratti haasaa bareettuma haasoo jirtu. Mubaarak maarree nuti haqiiqatan illee wanni waan kana sheer godheef wanni waan kanatti hirmaadheeti. Dhaaba isin. Namni fiilmii fi WhatsApp naa dawwali. WhatsApp keessi barreessa. Ayyee. Sheekaa Roobee isin nama jaarsaati, nama manguddooti, nama argitee nama hunda ofitti hammatu, nama keessuun namaanillee waa jechuun gaarii miti. Wanni jiru wanni godhamuu qabu sila haga jedhamuu qabu jedhamee jira godhamee qaballee dubbiin ammoo jaarsotatti illee kennamtee jirti. Yoo saaxirii illee argamte ni galti. Taani ammoo abbaan badhaasaa haqamcha yoo tana wallahi kun guyyaa guutuu makiinaan deemee oolee gala yoo haqamcha yoo tana kapaa osoo beeku kadhoo gatu taate isaaf rabbitu walitti dhufu. Akka nama musliimaa tokko nyaatee abbaan badhaasaa akkana yoo jallisee akkana. Anammoo waan askeessatti nama si waliin seenee dubbii tana sheer si waliin godheef haga danda'e haga sanduuqa amma bakka taatiniin jirtu san sanduuqa san akka bayuuf ni godha wanni an danda'u yoo danda'e tana yoo sanduuqni achi keessa jiraate akka bayuuf ni godha achiin gara kaan dhiifama guddaan irraa ta'a warri sooshaal miidiyaa illee dhiifama gubee achillee mubaarakii iyya jedhee maal jettan
jaabii kana yuutuubii naafu feesbuukii naafu peejii naafu warri isaa naafu hunda isaa ni saaxilla kana. Hanqa haadha yoo as deebisu. Munir. Warri isaa kanaaf takka haa. Munir waa si gaafadha mee Munir waa si gaafadha Munir dhiifama mee waa si gaafachuu danda'a? Nama sitti goona Suudii keessattis. Munir waa si gaafachuu danda'a? Yoo gaafadhu. Laal dubbiin amma Abu Yahyaa makka jiranii Sheekh Abdurrahmaan makka jiranii dubbiin asii amma namni jaarsotaa kun mucaa as jiru bakka mucattiin jirtu kana bakka bu'ummaa mucattii tanaa fudhatee haqa mucattii tanaa haa hordofu jennee itti walii galle kun sin quubsine. Akkam jetta warri mana waa walii galte ani waan Sheekh Ruubee jee fudhadhee baran waan waarjee fudhadhee ani waan hawaasni jee fudhadhee. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مبارك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مصطفى. أكم جرتا؟ جرا الحمد لله. ما جراتني سمرت كيسانو. بقولين جراني سير بقولين. ريف الليل قديت تريو. أنا ما كيكتي mucaa ummoo rabbi haqa isii haa baasu. Hayti isii yoo dhugaa abbaan badhaasaallee ka waan kana shira ka dabsan taate suni isaaf rabbi walitti dhaqata. Garuu immoo waan garaa na nyaate jira maali mucaa olleen dhugaadha garaa nama nyaatti. Haa ta'u immoo namni tokko tokko eega waan tokko hin dubbanna jedhanii eega deeman abbaan badhaasaallee nama kennatanii jiranii nama bakka kennatan ta'e eega nama kennatan Sheekh Abdurrahmaan Daawwaa jedhanii obbo Yaayyalleen ni jiranii nama kana as dhiyeessitanii maaliif yoo obbo Yaayyalleen agartee baaniitiin hin jedhan eega isaan deebistanii waan kana maaliif hin fooyyessine dabareen immoo namni immoo ka amma gastirra taa'ee dubbatu kun dubbii fageessaa deema malee mucattillee dubbii fageessa malee mucattillee waan laaffis akka duraan dubbii laaltutti akka duraan immoo dubbii ati ooftutti akka duraan miskiina bira dhaabbattutti dhaabbattee duraan simat dubbatee simatu fixa agartee tokko tokko immoo as keessatti immoo akka yoo daballee ka ta'u ta'e galchuu hin danda'an dubbattee eega jette nama maslahaa gootee battala gootee abbaan badhaasaa waakkataan jiru yoo shirallee kataatu taate kuno ebaluun jira ebalu na beekanii jaarsotatti naa kenna dubbii kana immoo kuno yoo anillee agartee dubbii kana keessa ka sharri qabadhu taate ka jedhe innillee ifa baase obbo Yaayyalleen hin fudhatan akka duraan dubbii laaltutti warra gastii kana guutuu gannaytee nama jaarsaa as fittee obbo Yaayyaa as fittee obbo Yaayyaan maarree yoo abbaan badhaasaa rakkoo qabaate rakkoo qaba jettee obbo Yaayyaa kennitee dubbii kana fixuu qabda malee gastirra keettee immoo nama hin taane agartee nama hunda akka duraan dubbii laaltutti laali. Elela eeggadhaa kadda yaada kiyya isinuma jara oolanillee isinuma jara dhugaatti Mubaarak akka duraan dubbii laalutti laaluu qaba. Yoo abbaan badhaasaa rakkoo ka qabaatu taate obbo Yaayyaan hin beeka Sheekh Abdurrahmaan Daawwaa hin beeka. Rabbi jina olgalaati yoo isin waan isin jettan fudhannaa isin jala dubbachuu keenyaaf dhiifama guddaa isin gaafannaa Abu Yahyaa keenyaaf. Mee takkaan hin fixadha mee takkaan hin fixadha Mubaarak. Mustafa dhiifama. Mee dhiifama naa Mustafa dhiifama nurraati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Abu Yahyaa isin jirtan Sheekh Ruubee ture argannee namicha jedhanii olii gadi nu gaggeessaa turanii namichi immoo nama biraan kaa'ee maal dubbiin gara biraa nu kaa'uttee nu baxabbate akkanan jedheenan salaamu alaikum bakka dubbiin akkasuma Sheekh Ruubeen aaranii guyyaa qiyyaamaatti sifa fidu gali jedhan intalaan
ummanni Oromoo Finfinnee irratti waasifa bituu jedhanii ni gaayaa jechuudha. Diraamaa akkana jaaladhan jedhanii aaranii asirraa deemanii kaanii. Kanaafi ani immoo salaamu alaikum aboo roobaa maal? Waalaikum assalaam. Maallaqa si kafalaafi. Kafaluu jedhan. Maaliif kan kafalaa? Mee Mubaarak obbo Yaayyaa takkaa obbo Yaayyaa Mubaarak obbo Yaayyaa na dubbisamee Kijibaa isaan jira qoyi. Kijibaa isaan jiru qoyi tokko. Kiteenkaa qoyi. Diraamaa kanaa fiilmii kanaan jaaladhu jedhanii aboo Yaayyaa. Eesseertu aboo Yaayyaa. Qoyi aboo Yaayyaa. Mustafaa dhiifamaa wajjin galanaa seen. Waaqsi jibaa wayii shiira wayii xaxaa jiruuti. Dhugaa jirtu dubbataarra. Aboo Yaayyaa galchine waan jiru hubachiifne osaan callisaa mana cufaa deemaa hin cufne deemna. Neetworkii lafa fakkaata koppiliin godhaa mee ijoollee koppiliin godhaa. Aboo Yaayyaa keenya akkasitti sheekaa roobee aaranii deemanii fiilmii kanaan jaaladhu guyyaa qiyaamaa fiddu intala gali dhiisitii jedhanii deemanii ijoolleen immoo akkamitti fayyadanii ani immoo maallaqa kafalaa haasaa dhiisaati jennaan hin kafaluu jedhanii asirraa bu'anii kaanii dhaggeeffataa jiru kunu. Isin eegaa jirra waan nun jettan nun jedhaati hin deemnaa sheekaa roobeen nama kana nu barbaada jala nu deema hangama gadiibaatti qodaa kana hin dhiyeessu taanaan jala nu deema jedhanii aaranii kutanii kaanii. Maal jettu isin immoo? Amma sheen illee naa bilbile sheekan naa bilbilee baay'ee sheekatu naa bilbilee Sheekh Abdurrahmaantu naa bilbilee sheenni haqiiqatti hiiqaan badullee wallahi anin beeka jee sheenni Sheekh Abdurrahmaan hin beektanii hiiqaan badullee hin beeka kabade san akkam beektanii jennaan hin beeka jedhanii inni lammataa hiiqaa mana jiru yoo jiraateetiin hin jedhe hiiqaa kennuufii qaba inni illee nama gartee ulamaa'aati kaadima ulamaa'aati nama guddaadha waan jedhamu waan kana irraa dubbata sheenni gaarummaa namni sun qabaatu jechaadha. Hiiqaanis ka mana jiru eessaayyuun dhaquu irraa fuunaa fi waan jedhu sheenni illee dubbatanii jiranii kun anduraayyuu jedhee sheenni egaa qaallichaan wal beekan Abuu Bilaalii wal beekani hiiqaan dhuguruun dhaqu odoo beekuullee baatanii nu'uu irraa fuuna hiiqaa irraa fuuna hiiqaan dhugur takka illee dhaqu inni illee beekee galchuu qaba as keessa illee jiraate dhagahuu qaba Abuu Bilaali hiiqaa isii bira jiru amma fuudhee kennuufi qaba dirqama maaliif hiiqaa bade eega dura ol beesiftani sani hin haasofun akka jaarsaatitti lafa geennee waan jiru haasa'uun hin danda'amu. Hiiqaa ammaaf jiruu fi birri isii bira jiru isa bira jiru birri isiin biraa qabdu 1700 yoo amanee harka isaa ka jira maallaqa sani kennuufii qaba Abuu Bilaal. Kanaaf waan kana ta'eef ani ka jedhu kanuma inni lammataa dubbiin xiqqishuma xiqqishoonni jedheef maaliin yoo abbaan xiqqeesseen xiqqeeffatu yoo immoo abbaan dubbii dhalchiisaa deeme dubbiin dhalataa deemti jechuudha. Dubbii murteessineerra amma murtii itti kennineerra murtii akkamiin itti kennine hiiqaanis sa'a ammaa kanarraa kaasee jamaalirra kenneerra. Badus jamaaliif jenneerra galus jamaaliif jenneerra. Gurbaan hidhaa jiraatullee jamaal sheenni na himeera amma. Wallaahi na himeera sheekan na bilbilee na gaafatee jennaan akkana haasawaa jirraa jennaaniin hiiqaa qaallichi dura suuqii wayii qabaayyuu achin nama lolee hidhamuu isaa shuurii na himanii jiran gurbaa hiiqaan bira jiru jecha. Kanaaf waan kana ta'eef Samiiraan jalqabarra waan kana osoo tikkeettiin hin muramin durarraa osoo hiiqaa isii sassaabattee hiiqaan isii badrii galaa ammaaf akkuma ol jala gahe kanattuu hiiqaan isii haga amma sa'aa kanarraa kaafnee lafarratti jechuun osoo sossobuun taane hiiqaan mucattii tanaa dirqamatti kennamuufii qaba. Assalaamu alaikum. Abuu Yaayyaa assalaamu alaikum. Assalaamu alaikum. Dubbii gadi dhaabaa dubbadhaa irra dibaa maaliin hin barbaachisu. Ani sheekaa maalii ani hakuma dubbadhaa rabbiin haa dubbisu haga jiru duniyaa irra jiru. Qaallichi kun dhugaadha. Akkasiin hin jedhanii mi'ee Sheekh Abdurrahmaan beekanii mi'ee meeshaan ammarraa haga magribaa kinoo magribaa sa'aa tokkoof walakkaa bichaa yookaan sa'a lama jira haa galchu. Yookaan mucayyoon yoo meeshaa dhabdellee dhabe jettee Mubaarakitti kinoo ofirraa qullaa haa galtu. Finfinneetti jalaa gubbaa uffattee Oromoonni uffisa ni galcha.
dubbii asii olii gadi markitanii jaarsummaa achi ergitanii as erguu dhiisa. Ilmaan kunniin ni beeka guyyaa tikeetii isii murattee galtu ni beekti ijoolleen tunni ni beekti. Guyyaa isiin tikeetii murattee galtu ni beekti. Osoo haytu kun ka galfamu taate silaa guyyaa isii tikeetii kana jalaa dabarsanii akkanan godhan. Amma hasawa gabaabsa mucayyoo gali haga sa'aa jedhamee kana eegi yoo meeshaan siin dhufin gali naan gallee jedhe meeshaa san ammoo inni magriba booda yoo dabarse kisaaraa isaatiin biyyatti fe'eetii galcha. Yoon galchin ammoo nutis du'aayii gara kennaan duniyaan isaa walitti hin qabaminii fi haqa nama zulloomamee rabbiin illee waan jettan quraana keessatti dubbatee jira. Mubaarak musamma amma booda wanni ataasuitu takka hin jiru. Dhiifama naa godhi. Dhiifama naa godha warra asirra jirtan. Wanni ata amma booda haasuitu hin jiru. Mana kee cufadhuu ba'i. Inni hin dawwalin isatti inni si yaada walooga magribaa sa'a lama booda eegi sa'a lama bichaa eegi. Meeshaa mucayyoo bira sa'a lama yoo hin galin natti hin gallee siin haa jettu. Mucayyoo galii Addis Ababaa taa'e. Abbaa fedhe jalaa gubbaa si uffisee kanaa miti. Zannaxxee mana keetii galta. Islaamni nuti warri namni muslimaa nama kabajaadha qabu. Kanaaf amma booda haasawa dhiisa. Jaarsummaa olii gadi dhiisuu dhiisa. Dubbiin jala sarara irra dibaallee dhiisa. Haqa dubbadha. Rabbii haqa dubbattanii samtu osoo du'a keessanillee taate rabbii jalaa isin baasa. Akkana jee nabi jedhe alayhi salaatu wasalaam haqa dubbadha. So mootummaa birallee dhaabatte. Jaarsummaa dhiisi. Hin beekan hin beekan. Sa'a lama booda مو بلطة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بود مبارك جفر نما تقبل هاسا وفودي إسلام ما دي فما نقول أتكاك نما وابيكون دبّدا بويا يا دي فما ما بويا يا وايد نيجرو دي فما أنا وايد نيجرو ده بويا يا أما وانا نيجرو بويا يا دبّينا ما تيسني نمني مرتو غسي كنرا دبّتا أولي إما جلوما تا أولي مالفي مبارك اللي akka duraan dubbii dubbatutti duraan ofii murteessa har'a gas irratti nama ol baasee abbaan arge murteessa mubaarak odoo murteesse dubbiin tun kaasa mujattii maslahaa argati takka jedha nama immoo dhuunfaallee yoo taate dhuunfaa haasa'uun faayidaan qabu abbaan badhaasaa rakkoo qaba obbo Yaayya fudhadhaati Sheekh Abdurrahmaanittillee dubbadhaati dubbii tana yoo rakkoo qabaate rakkoo meeshaa isii irraa fuudhafi takka قالت الراتب مو سورة شيخ شورة أو النوبات مبارك والباس سورة إسنيت كنن دبي إسم فودا وفرت فودا أبان أرجمو سيني دبي أكن جنبينه يوم مو أبا بدأسر ترى إما خكابا تداده إتهادا أبا بدأسر ترى أنا مو أكا إلا أكا نمو أبيكو تكوتي بكي ميشان جروسان أنا نما بيكو بشيري نما بيكو توكو ربي تنتهي وقسم بالله دقاقا مين هذا دقاق مصطفى كدير السلام عليكم السلام عليكم بالله ما قويا ربي يا مسؤولين ربي مصطفى كدير ربي صداد وجكس وبلتي من قبضه ilma qabda obboleettii keetirra osoo wanni akkanaa gaga'u taate rafta har raftu akkasitti ilaali amma tindee jira dubbii irra nuun deebiin nuti angara kiyyaan fiti mucayyoo gali sa'a lama booda meeshaa yoo sitti ergamin kaardii keen gubini gali Addis Ababatti jalaa gubbaa uffifamta nuti illee sibira jira mubaarak gastii kee cufadhu bai sa'a lama boodatti mucayyoon tun sitti dawwaltee na bira hin geenne haa jettu kisaaraa isaatiin galcha irra dibaan barbaaduwan haqa dubbadhaa irra dibaa kun maali kuni sheekaa kuni maali bara namni kun sheekaa roobee wakkanne bara namni kun maarree Sheekh Abdurrahmaan na himadha Sheekh Abdurrahmaan tina kenna Sheekh Abdurrahmaan na beekani jecha gizee mubaarak itti dawwalulle jedhaa ture Sheekh Abdurrahmaan as fidanii obbo Yaayyan beekani maarree namni kun wakkataan jiru dhugaa jirtu gabbu'anii maarree abbaa badhaasaa hin balleessite waan abbaa balleessite as kenni Sheekh Abdurrahmaan inu maarree yoo abbaa isaan illee beekin Sheekh Abdurrahmaan as fidanii Sheekh Abdurrahmaan maarree abbaan badhaasaa kun waan akkanaa jedhani hin beekan yoo eega jedhan maarree ila kun waan akkanaati miyattiin tun miskiina amantaa biraatirraa amantaa kaa dhufte maqallee nuun tolu ila kun maarree yoommoo agartee wanti tunillee yoo si harka badde na harka badde jedhi sirraa kafalla ila kun akka gama kiyaatti amujattii nama gargaaru tokko abbaa badhaasaa sirra dhaabbachuu odoon taane nama gastii kanarraa mubaarak gannaqiiti
oboyaa jetti dubbii kenni. Dubbii afitan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa ki ana nama sheekaa jee namni natti amalee waan kenne yoo waan natti kenne nam wanni ani na aarsi guddaan maali beeytanii guyyaa mucayyoon tun barartu namni kun hin beeka. Guyyaa mucayyoon kun barartu namni kun hin beeka. Jalaan gayanii ay jire jedhanii qulfii qaba jedhaniini waan namatti dhagahamu. Keessatti illee laala nama amantaa biraa irraa gara deebi'ee laala islaamummaan teenna fi namni sheekota illee subamuu qabu islaamummaan teenna akkanan qabdu alaa kullee haalan dubbii fixe mubaarak musammaa amma booda mana keensee nuan dhiifama guddaa naa godhi. Yoo ilaala jetti abbaa hiyyeessaati dubbii hiyyeessaati. Nama hiyyeessaati. Rakkina hubataa jirta. Rakkina hubataa jirta. Rakkina namaa furaa jirta. Rabbiin rakkina kee haa furu laalaa jirta. Dubbii sa'a lama booda mucayyoo kana bira meeshaa yoo gahin mucayyoon na bira hin geenye sitti haa dawwaltu. Mucayyoo Addis Ababatti gali dhiisi. Sheekaa Roobe. Yaa. Isini dubbii mee namaa dhageeffadha. Ani hiqaa narra kaaya. Bilaaliin illee narra kaaya. Jamaaliin illee waliin haasofna. Bilaaliin illee waliin haasofna. Hiqaa waan taree jira amma hiqaan Abu Bilaaliin birallee akka hin jirre ifa galaadha. Mucattii illee lafa kaayaa jirti. Hiqaa hin fuuna. Sini galee. Hiqaa kasaaraa kennaan illee micaan illee ergiifillee yoo jenne hin ergisiif. Wanni lafa jiru birriin 1700 sun ammarraa Jamaaliif kennamee Jamaali eegasan immoo itti fidee qeerrootti kenneefi qeerroon kennuufii qaba mucattiidha jechuudha. Kanaaf dubbii haga galgalaatitti hin laallaa jennee kanuma murteessinee jirra. Sa'aatii ammaa kanarraa kaasee. Naagale Abuyyaa naagale kaa Abuyyaa naagale Rabbiin ammoo Quraana keessatti fi Rasuulillee waan dubbatanii beeytan. Nama tokko ittimanii asirratti haasawuun bu'aa hin qabu. Laaltan dubbii laaltanii sa'a lama booda mucayyoo tana birrii ta'ee meeshaan isii bira gahuu qaba. Irraa fuudha amaanaa ofirra keettanii mi'ee amaanaa ofirra keettan cufa mana ta'u. Abbaan badhaasaa isin dubbise maal gootanii dubbii abboo dubbiin dheeressina mucattitti illee dheeressina. Abbaan badhaasaa maal isiniin jedhan rabbitu natti arga. Sheeka Shee Abdurrahmaaniin hin beeytanii kunoo isatti na kennaa dubbii jedhan kana cala maal isin godhan. Maan kenna kunoo shee amma haa fudhatanii dubbii haa fudhatanii. Oboyaayyaan dubbii fudhatan dubbiin dheeressina. Abbaan dhimma qabu dhufuu danda'a. Oboyaayyaan dubbii fudhatan abbaan fida immoo suuraa immoo homateeta yoo gootan ol hin baasina dhagaa. Mubaarak akka duraa itti deeme atillee miskiina gargaartanii akka duraa itti deeme. Abbaan argas irra ol bahee suuraa akkana godhu filima musalsala hin dalagu. Suuraa baafne arganne jiran. Akana dubbii cufa oboyaayyatti kenni wanni agartee ustaazanillee wanni arrabsamame hin jiran wanni arrabsamame hin jiran. An gaafatamaadha. Bilbilee dadhabeetanii. Kaduraatii miti dhagaye. An akka ati suuraa ol baaftee sitti dhufee nan galchine dhageeffadhu sun baaftee eegasirraan kaafne baaftee deebi'ee moo akka gastii kana keessa maatiin jedhan gastii kanarratti suuraa ol baasi. Odoo namni kun nama kanan beekaa illee nama kaan na himadhaa odoo isiniin jedhu warri gastii keessaa maal jedha suuraa nu deebisi suuraa nu deebisi siin jedhan. Mustafa. Mucattii tana yoo ta'e namni gargaaru ana tokkoffaa hin gargaara. Oboyaayyaa dubbii fudhadha. Mubarak. Carraa inni namaa kennaree jarana. Horoo dhibba sadiif jaatama. Abboo nama dhagaye Mubarak nu dhagaye. Wanni si bira dhaabanneef Mubarak mana keesseenneef situ nama kabajamaadhaa abbaa hiyyeessaatii nama hedduu bira dhaabattaafi. Osoo nama biraa taate ittiin deebi'u wallamuu gisee sadii sitti deebi'i. Dubbii bitamee dandeebina. Birrii ta'ee meeshaa ta'ee Abuu Yahyaan illee dhagayan Shee Abdurrahmaan illee dhagayan Shee Abdurrahmaaniif Abuu Yahyaan hannarratti nama qarqaaruu miti. Sa'a lamatti mucayyoo kana bira gahuu qaba. Hin gahu taanaan mucayyoon na bira hin geenne siin haa jettu. Addis Ababatti haa galtu. Jalaa gubbaa uffattee akka barbaaddetti meeshaa sanii olii namni uffisa. Ufirratti fuune kanan bira dhaaban. Ati ammoo ittiin dawwalin inni si dawwaluu qaba. Suuraa ammaa kun baasiin keessaan nu gaafatu yoo inni dide suuraa miti wanni biraatu haa ba'u. Yoo inni dide keessaan nu gaafatu ammaaf suuraa dhiisi. Sa'a lama booda eegaafi. Cufadhaa mana kee bahe. Akkasumas mana dhufuu bani galatoomaa hundi keessanii. Oroo dubbis Mubaarak Mubaarak dhiifama osoo dubbatiin dura dhiifama naa godha. Wanni takko wanni an jechuu barbaadu. Abuyyaaya yoo rabbiin sodaattanii sanillee gama keessanii waan dandeettan godha.
waan sila sa'aatii lama keessa godhamuu danda'u isinis godha nama bilbiltanis bilbila nama wajjin haasoftanis haasaa sheekaa roobeen illee dubbiin ufixanii jiranii dubbiin akkanuma deebi'eemmoo wanni tokko inni aan jechuu barbaadu namni tokko maqaa fi hagana ka sodaatu heega taate hagana ka ol ka'ee gaddeebu maqaan kee akkamitti tuqama suuraan kee akkamitti baha jedhee ka ol deebu heega taate yeroo dubartii cinaacha bitaatirraa dhalatte argitee uumamte dhiirarraa uumamte san akkasitti yookaan waan tokko dalagu ka ittiin dhagaamin amma akkamitti dhagamuu danda'ame kanaafuu na ofolchaa galatoomaa. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم درا درسو هندي كيسانو غلطوما مبارك الليني أبوليان تين bakka gara garaatitti yeroo gara garaa miidhamaa turanii fi yeroo hedduu sagalee taata bineensa hedduu afaanillee waa qabuuftulle si agarree jirra rabbi jazaa si akafalu taani dubbii gabaabduudha dubbii nama guddaa fudhate dubbii namni guddaan fudhate gaafa isaan harkaa baate in eegganna inshallah nu hundinu maaf isiniin jedhe seetan eegumaa namni akka Sheek Abdurrahman Daawaa nama kanaanatu beekaa waan isa harka jiru natu irraa fuudha jedhanii dhaamsa haganaa gara Abuyaayaatiin nu bira gahaa jira. Sheek Roobeelleeni dhugaa keessan akka dhiirti dubbattan baga dubbattan ammoo amma warri nama kana beekulleen jara kana namni kunilleen eega nama guddaa nama kabajaa qabu ta'e akkasumatti gaafatanii kasaaraa isaatiin galchisiisanii hadha dhaqqabsiisanii dubbii Abuyaayaatti kenna takka taani yoo Abuyaayaan fa'a namni kun waan mucayyoo tanaa wanna fedhe haa taatu amma waan tokko waan dubbatamaa ture dhagaye mucattiin tu waggaa mana kiyya jirti kiraa manaa maarree waan jedhamu tokkotu jira waan san gurrarra na ba'aa turte addanaan baane naan galle ana wanni sun yoo sababa saniif wanti kun qabameellee wanti garagaraallee jiraate Abuyaayaan dubbii asirratti as deebisa namoonni ijoollee shamarranii akkanatti taphataa jiru hedduutu jira yoo ammoo bobaa nama jala seenanii miliquudhaan kataatu taate hin taatu Sheek Roobeelleeni mee Abuyaayaa fi Sheek Abdurrahman nu kenna taanii hin caqabna akkuma isin jettan mucattii yoo qullaa isiillee biyya galte hawaasuma kana qabdi yoo dhoorgatelleeni ammallee asuma jira jechuu ittuma deebi'ama badiin isaa inuma saaxilama yoo ammoo nama dhugaa taate dogoggoraan wanni garagaraa uumamee jiraatu taate inni illee wanni maqaan isaa bilaa shabbaduuf hin jirtu lafuma kaayanii Abuyaayaan fa'a karaa gabaabaadhaan haa fixanii akkasiin nu gabaabsaa ammoo yoo rabbi isin taaffise Abuyaayaan akka galgala kana osoo jarri hin galiin osoo isin sanuma irra babal'isaa jirta babal'isaa dubbii jenne mana cufadhu mubaarak jenneen dubbiin Abuyaayaan ofirra fuudhan haga sa'a lamaa qofa eegaa jenne birrii fi meeshaan illee waan tokko haa dubbatamu mucayyoon nabira geette haa jettu mubaarak musammaatti hin geenne taanaan karaan itti deemamu ni jira alaa kulli haala gasaa lama qofa mucayyoon sa'aatiin qabdu sanirraa wanni garaa nama nyaatu ani gizee sadii mana kana deebi'e islaamummaa eega seente namni islaamummaa seene abbaan isii ilaala warroota ganda isii ilaala hin jibbanii qullatti hafte sanirraa meeshaa qullaa dhagalaa jirti biyya ofii ammootiin nama itti galtu silaa namni haadha ofiitti gala abbaa ofiitti gala abbatu birrii achitti ergee Addis Ababaatti mucayyoon tiyya qullaa galaa jirti jedhee uffisa mucayyoon tun abbas hin qabdu haadhas hin qabdu firas hin qabdu numa qabdi garuu warra muslimaa haa ta'u ganamte eega ganamte meeshaa qullaa galaa jirti booyaa jirti wanni si boochisu hin jiru gal Itoophiyaatti gal Addis Ababaatti bu'u yoo meeshaan sibira gahe nabira hin geenne jedhi mubaarakitti him Addis Ababaatti bu'i kanaa miti jalaa gubbaa uffattee warqii uffatta warqii abdii rabbii kiyya dubbadhe warqii uffatta inshallah abdii rabbii ummanni warqii si uffisa Sheek Roobe dubbii sanuma ta'a Abuyaayaan mubaarak musammaa jedhamu tana keessatti irraa fuudhaa fi meeshaa ofii qabatte haa galtu kana qabeemu Abuyaayaan illee dubbii irra dibaa maalii osoo hin ta'in sa'a lama keessatti irraa fuudhaa dubbiin isinirra jirti isinirra dhiifnee nullee amantaadhaan isinirra kenneen sa'a lama boodatti biratti mucayyoo biraan ga'a hin geennu taanaan mucayyoo mubaarakitti akkuma himte kana karaan itti deemamu karaa guddaa haga sanii ammoo obsi mubaarak musammaati suuraa maaliin jedhini ammaaf cufadhu bayiman dhugaa dubbadhu dhugaa rabbiin haa dubbisu dhugarra naa ajjeesu assalaamu alaykum waan gootani odoon bayini mubaarak lakkoofsa kennaa barreessi qeerroollee lakkoofsa naa barreessi yoo dadhabe ka telegiraamii sin ergu naa ergi rakkoon qabu na qaba telegiraamii illee